Ayyee barreessituu fiilmii Soolanee fi piroodiisera fiilmii Soolanee Keeroon Darajjee baga nagaan. Tolee hundee baga nagaan eeddan. Mee fiilmii Soolanee barreessuudhaaf turtii hagamii si fudhate? Gara gaaffiin kun gaaffii jalqabaadha. Kana gammaatti dubbataa turre waggaa lama akka fudhatetti waggaa lama kan inni fudhate gara viidiyootti jijjiiramee hojjetamee achi as ba'uusaadha. Gara barreeffama isaatiitti yeroo deebinu garuu baay'ee dudduubatti na deebisa maaliif waggaa 4-5 dhaqa waan ta'eef jechuudha. Waggaa 5 ta'a ergi barreeffame. Turtii waggaa 5 barreessite keessatti mee seenaa Oromoo duubatti deebiteedha kanatti barreessite seenaa baroota hagamiifaa duubatti deebitee barreessite? Walumaa gala fiilmiin baay'ee dudduubatti nu deebisa. Kaleessa akkam ture hireen Oromoo waan tokko biyya koo keessatti hojjedhee asiin hangaa yoo jedhe irraa jalqabeetuti wantoota akkamii amma immoo wallaansoon jiru kan jedhu kan agarsiisu ta'an. Kanaafuu baay'ee nu deebisa dudda duuba. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana koostiiumiin duriillee hin jiru mee sana argachuuf baay'ee mudannoon si mudate baay'ee turtii hagamii dhiphatte? Dhugaa dubbachuuf ta'an hojii kana irratti baay'ee dhiphina guddaa kan nuti ture tokko koostiiumii isaa qopheessuudha fi meekaappiidhaan jara sana dudduubatti deebisnee fiduu ture. Baay'ee rakkisaa ture sana argachuun iyyuu ji'oota hedduudhaaf akkasumas maallaqa hedduullee nu baasise. Fiilmiin Soolanee kun industirii aartii Oromoo keessattuu gahee akkamii taphata jettee yaadda? Gahee kan fiilmiin keenya kun hin taphata jedhee yaadu ispeeshaalii qulqullina suuraaf sagalee irratti waan bareedaa tokko amma tokko sadarkaa hojii keenyaa ol buta jedhee yaada. Tole baay'ee namatti tola mee dhaamsaa fi yaada yoo qabaatte dhumarratti daawwattoota keenya biraan nu gahe. Dhaamsi ani qabu egaa fiilmiin akkasitti dhamaanee dadhabbii namoota hedduu bu'aa dadhabbii namoota hedduu ta'e kuni sanbata duraa fuula keenya duraa kana yookiin adoolessa 6 bara 2016 yookiin akka lakkoofsa faranjiitti juulaay 13 bara 2024 sa'aatii 8tti hoteela intarnaashinaal Ilillii Kaasaanchis argamutti ni eebbifama. Namoonni irraa hin hafina kottaatii sagantaa ho'aa kanaa nu waliin hirmaadhaatu affeerraa kooteen.